Hordoftoota koo akkam nagaa jirtu bakkuma jirtanutti nagaan kiyyaa isin haadha qabu. YouTube kiyya Umar Lammii ka jedhu subscribe, like, share gochuu hin dagatina. Waan hundaayyuu qabadhee isiniif dhiheessuuf an Umar Lammii qophiidha. Kanaaf na waliin turtii gaarii. Asoosama mata dureen isii qabsoo uummata Oromoo eenyutu galmaan gahuu danda'a, eenyutu galmaan gahuu hin dandeenye ka jettu isiniif qabadhee dhiyaadheera. Barreessee kan isiniif dhiyeesse an Umar Lammiiti. Qabsoo uummata Oromoo eenyutu galmaan gahuu danda'a. Qabsoo uummata Oromoo inni galmaan gahuu isa dhugaaf jecha socho'uudha. Saba Oromoo isa gara tokkummaatti yaamudha. Kana jechuunis ijji namaa lama wagga ilaaluuf deemtu gargar baaftee hin ilaaltu, bakkuma tokko ilaalti. Uummanni Oromoo akka ija tokkoon yoo wal ilaale yookaan gargar wal kutuu dhiisee kutaaf amantiin lagaan yoo wal qoqqooduu dhiise qabsoon uummata Oromoo galmaan ni gaha jennee yaanna. Haa ta'u malee qabsoon akkuma diina ofirraa fonqolchuuf yaadamutti itti jabaatanii malee yoo itti laafan galmaan gahuu hin danda'amu. Kanaaf jabaatanii hojjetaniif galmaan geessisu yookaan injifannoo galmeessisu. Inni saba isaatiif dhimmamuu halkanii fi guyyaa yaaduu qabsoo uummata Oromoo galmaan numa geessisa. Qabsoon maqaadha, maqaan isiis qabsoodha. Inni qabsaa'aniif uummata Oromootiif qabsoo kana inni baadhatee deemu isa dhugaaf jecha kaatudha. Innis eenyu yoo jettan ilma namaati. Qabsoon bakka lamatti qoodamti. Isinis qabsoo dhuunfaa fi qabsoo sabaati. Qabsoo dhuunfaa jechuun maal jechuudha? Qabsoo dhuunfaa jechuun jireenya jijjiirrachuuf fuudhaaf jecha deemuu, konkolaataan bitadha jedhanii yaaduu, gamoon ijaarradha jedhanii yaaduu yookaan biyyoota garaagaraan deema jedhanii yaaduu fi kan kana fakkaatanidha. Kun qabsoo dhuunfaa jedhama. Yaadannoon isaa hagati jirtu qofaadha. Gaafa duute ofii keef tattaafattee duute waan ta'eef aalii kee qofatu si yaadata. Qabsoo sabaa jechuun maal jechuudha? Qabsoo sabaa jechuun saba ofiif bu'aa buusuu, dhugaa sabaaf jecha dubbachuu, saba gara bilisummaatti yaaduu, dhimma Oromummaaf jedhanii kaachuu. Inni kun seenaa hin dagatamnedha. Saba birattis ta'ee orma birattis ta'ee yoomuu yaadatamaa teessa. Inni sabaaf bu'aa buusu kaayyoo sabichaaf wareegamee seenaan isaa dhaloota dhalootatti darba. Kun seenaa isa beekamaa fi isa kabajamaadha. Kanaaf uummanni Oromoo qabsoo sabaa gaggeessuun dirqama nama hundaati. Qabsoo uummata Oromoo eenyutu galmaan hin geenye? Namni mataa isaa lamaa qabsoo uummata Oromoo galmaan gahuu hin danda'u. Maaliif yoo jettan waan gara tokkotti hin cinneef jecha. Walumaa galatti qabsoo uummata Oromoo inni galmaan gahuu hin dandeenye innis Oromoota gadheef yoo ergame yookaan dhimma dhuunfaaf jecha kaatu itti sun warri garaaf bitamu qabsoo uummata Oromoo galmaan gahuu hin danda'amu. Galatooma isiniin jenna sabni Oromoo. Horaa bulaa deebanaa. Injifannoon uummata Oromoof.